Question from the sister side. Finally, my name's Tanya. Mega affair I manga work di for obboleettii Cisco. irraa fudhannu. I'm not here to Dhumarratti disagree ma'aan with koo Taanyaa anything, jedhama. Ani but I've Kiiskoo always jedha had a malee lot waan of tokko people, mormuuf as hin especially jiru. Muslims, well, Namoonni not a lot baay'een of people, just keessattuu Muslims, always telling me, musliimoota qofa because you're a yeroo Catholic, you're hundumaa going to go to erga Jahannam, but you're kaatoolikii taate Muslims, you need to gara convert and jahannamni you'll go to deemtaa heaven. jedhu. Gara According to jannataa me, akka I'm a good deemtaniif ammoo Catholic. I gara try islaamummaatti to sana be feera. a good Ani akka nama Catholic. I don't kaatoolikii cimaatti of intentionally ilaala. do Waan the hin danda'u sin. hundan But yaala does that kan mean danda'amu. because I'm a Itti Catholic, I'm yaadanii going to go cubbuu. to hell? Kana And if jechuun I'm nama a Muslim, ammaas ani I'm going to go to kaatoolikii waan heaven? ta'eef gara jahannamaa deemaa jira. Yoo musliima ta'e immoo gara jannataa nan deema jechuudha. That's a question that many of her Muslim friends face. Obboleettiin hiriyoota ishee musliimoota hedduun jettee gaafatte. Kiristaana kaatoolikii waan taateef jahannam deemtu jechuu sababa kanaaf gara jahannam deemta jechuudha dhugaadha. Obboleettii koo akka yaada kiyyaatti kiristaana yoo taate barumsa Kiristoos karaa wal fakkaatu yoo hordofte inshaallah ati jannata ni seentaa. If you truly Garuu follow the teaching of garuu Jesus Christ, peace be upon him. yoo dhuguma barsiisaa dhugaa Kiristoos hordoftan nagaan isaaf haa jiraatu Jeesus nagaan isaaf haa ta'u dhugaa ni beektu dhugaanis bilisa isin baata jedheera. Amma garuu waldaa yookaan haala Kiristoos maal akka hordoftan hin beeku nagaan isaaf haa ta'u. The chances you're going to Waldaa jahannam koo is very hordoftan high. carraan jahannam seenuu keessan baay'ee olaanaadha. Yeroo kaan Kiristoos yoo duuka buute nagaan isaaf haa jiraatu yoo fedhe inshaallah rabbiin jannata siif kenna. Yeroo ammaatti Sayings of Jesus Christ, peace be upon macaafa qulqulluu yoo dubbiftan waa'ee Yesuus jechoota tokko tokko nagaan isaaf haa ta'u macaafa qulqulluu hangam akka beektan hin beeku. Jechoonni kun hundi qubee diimaatiin barreeffamaniiru. him. Believe Jesus to be God. Obboleettii koo Kiristoos akka waaqa ta'u ni amantaa? About that, so I'm not going to get into that. Qabxii kana irratti burjaajii tokko tokko qaba. Kanaaf waa'ee isaa hin dubbannu. Eeyyee yookaan lakki jedheen gaafadha. Rabbi sitti burjaajeera. No, confused miti garuu waan hin beekne deebisuu hin barbaadu. Sister, I'm not. Ani waan ati gootu si gaafachuu osoo hin taane waan ati itti amantu si gaafachaa jira. Obboleettii koo waa'ee ati beektu osoo hin taane waa'ee ati itti amantu si gaafadha. Eeyyee rabbi ta'uu isaanii namana rakkoon qabu. Tole waan ati beektu si hin gaafadhu sababni isaas mirkaneessuu rakkisuu danda'aadha. Obboleettii mee waa'ee akkasitti himu islaamummaan amantii kiristaanaa hin taane kan hordoftoonni hundi Kiristoosii akka amanan godhuu qofaadha nagaan isaaf haa ta'u. Musliimoonni tokko islaamummaa keessatti guutuu miti yoo Kiristoositti hin amanne nageenyi isaaf haa jiraatu. Musliimoonni Kiristoositti amanuu nagaan isaaf haa jiraatu. Musliimoonni ergamoota keessaa warra jalqabaa keessaa tokko ta'uu isaa ni amanu. Utuu hin ta'in dinqiidhaan dhalachuu isaa fi inni Kiristoos ta'uu isaa ni amanna. Kunis Kiristoos jedhamee hiikame. Warra du'ayyoo fedhe akka jiraachisu ni amanna. Namoota jaamaa fi dhukkuba naadiyaatiin qabaman yoo rabbiin fedhe akka fayyisu ni amanna. Muslimaa fi Kiristaana hangam ammaatti waliin. Garuu namni tokko tokko garaagarummaa isaa eessa jira jedhee gaafachuu danda'a. Garaagarummaan jiru obboleettii koo Kiristaana baay'een inni hundi isaanii yoo ta'uu baate Kiristoos waaqa guddicha ta'uu isaa ni amanu. Waaqummaa himate jedhanii amanu. Dhugaa dubbachuudhaaf macaafa qulqulluu dubbifte himee ifa ta'e tokko illee hin jiru. Guutummaa macaafa qulqulluu keessatti kan shakkiin hin jiru. Isa keessatti Kiristoos nageenya isaaf haa ta'u ofii isaati rabbiin jedhee na gabbaraan ije. Obboleettii koo yoo hima tokko irratti dhiibbaa geessuu dandeesse hima ifa ta'e tokko macaafa qulqulluu keessaa bakka kamiyyattuu kan Yesuus mataan isaa rabbiif hin je'ee na gabbaraa yoo jiraatu taate har'aan kiristaana ta'uudhaafuu qophiidha. I'll come to it. I'm not. Dhugaa dubbachuudhaaf. I'm giving you. Yes. You got half the Macaafa qulqulluu nan dubbisa. Ani fudhachuu dhiisuu fi keessan hin dubbannu. Siin haasaa deebii isaa argadheera. Deebii walakkaa siif kenneeraati itti fufaa qofa. Tole xumurii deebisanicha. Deebii walakkaa qofa siif kenne yoo dhuguma kiristaana taate gara jannataan seente ture. Eeyyee ati kiristaanummaa sirriitti hin beektu waa'ee kiristaanaa yoo dhuguma odeeftee isiniif kenna. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 4:28 yoo dubbistan kiristoonni nageenya isaaf haa ta'u abbaan koo ana caala jedheera. Yohaannis boqonnaa 10:29 hunduma caala. Boqonnaa 2:28 yoomta ani hafuura rabbiitiin jinniiwwan nan baasa jedheera. Luqaas boqonnaa 11:20 maqaa rabbiitiin shayii baasa. Yohaannis sirreessaa qoftii tuqaa 5:30 ani akkasuma gochuuf hin murteessu fedha abbaa isaan ergee lamaan waan namni hin barbaanneef akkuma dhagahutti nam farada murtiin koos qajeelaadha namni fedhe koo miti innumma fedhe rabbiitiin fedhe muslimatti Kiristoos nageenya isaaf haa jiraatu ergaa fedhe rabbiitiin beekamtii kenneef muslimaadha rabbiin jedhee hin beeku Yohaannis boqonnaa 14:24 irratti
qabameera. Dubbiin isin dhageessan kun kiyyaa miti kan abbaa na erge sanaatii jedhee dubbate. Jesus of Nazareth. Hojii ergamtootaa fi boqonnaa 22 irratti caqafameera. Yaa namoota Israa'el dubbii kana dhagaa. Yesuus namoota Naazreet nama humna dinqii fi mallattoo Rabbii bira isiniif mirkaneessedha. Rabbiin harka isaatiin isin gidduutti uume. Akkuma isin beektan macaafa qulqulluu irraa Kiristoos Rabbii guddichaaf ergamtoota keessaa isa tokko ta'uu isaa ni beekna. Isaan jaalanna, isaan dinqisiifanna, barsiisummaa isaatiin ni hordofna. Waan inni nageenya isaaf haa jiraatu macaafa qulqulluu keessatti dubbatee wal bira qabdee ilaalte. Kaleessa isiniin jedhe nuti musliimoonni irra caalaan barsiisaa Kiristoos hordofna nagaan isaaf haa jiraatu. Akka macaafa Luqaas jedhutti guyyaa 8tti nagaan isaaf haa ta'u isin qulqullaa'aa turtan. Nuti musliimoonni nuti qulqullaa'neerra. Kiristaanonni baay'een isaanii hin qulqulloofne. Yesuus nageenya isaaf haa jiraatu jedhe. Ani seera yookaan raajota haquudhaaf jettanii hin yaadina. Maatewos boqonnaa 175 raawwachuudhaaf malee haquuf hin dhufne je. Akkanuma haasaa keessatti ibsa macaafa keessa deebii boqonnaa 7 keessatti caqafameera. Kitaaba Yesuus boqonnaa 65 fi 52 akkasumas kitaaba Lewwot boqonnaa 67 foon allaattii dhoorkaadha. Nuti musliimoonni hin nyaannu garuu kiristaana baay'een ni nyaannu. Xaliyaa irraa xaliyaa warra Efesoon boqonnaa 5 fi 8 keessatti irratti barreeffamee keessatti caqafameera. Akkasumas fakkeenya boqonnaa 1 fi 20 irratti alkoolii hin dhuginaa. Musliimoonni hin dhugan kiristaanonni garuu eeyyee kiristaanonni barsiisota Kiristoos hordofuu jechuun yoo ta'e nageenya isaaf haa ta'u musliimoonni kiristaanota ofii isaan jalaa kiristaana ta'u kiristaana dhugaa yoo taate Kiristoos duuka buute nagaan isaaf haa ta'u. Kiristoos macaafa Yohaannis boqonnaa 7 fi 16 keessatti akkana jedhe ani garuu dhugaa isinitti hima yoon hin deemne jajjabeessaan gara keessan hin dhufu yoon deeme garuu isinitti ergaa. Akkasumas Yohaannis boqonnaa 12 fi 16 keessatti wantoota dabalataa hedduun hima qabu garuu amma obsuu hin dandeessu. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu garuu gara dhugaa hundumatti si qajeelcha. Sababni isaas inni ofuma isaatiin hin dubbatu garuu waan dhaga'u hunduma ni dubbata. Waan dhufuuf jiru isinitti hima sunis naa ulfina. Sababni isaas inni qarshii koo fudhatee isitti hima. Barreeffama macaafa qulqulluu irraa caqasaa macaafa qulqulluu Kiristoos nageenya isatti haa jiraatu dhufatti caaphaa ergamtoota Nabii Muhammad nageenya isatti haa jiraatu raajitti dubbateera. Yoo dhuguma kiristaana taate yoo dhuguma Yesuusitti amantee nagaan isaaf haa ta'u Muhammad irratti amanta qabaachuu qabda. Rabbi isaa deebisu nagaanaaf kennu. Kiristaana ta'e dhugaasa yoo taate Muhammaditti ni amanta. Akkasumas yoo Rabbiin fana jiraatan ni seenta. Deebiin koo gaara jee abdadda. Galatooma.